gaddisiisa dhugaa dubbachuudhaaf jechuudha. Mucayyoo kana akkuma argitanii ajjeesuudhaaf itti deemaa jira namichi kun jechuudha. Badii ishee malee wanta isheen hin balleessineef silaa kan dhiifama lukarra kufee dhiifama ishee gaafachuu qabu har'a garuu ajjeechaadhaaf itti deemaa jira jechuudha. Kanaaf nama tokko gaafa itti dhiyaannu dhugaa jirtu itti himnee itti dhiyaachuutu caala malee sobnee itti dhiyaanna yoo ta'e guyyaa dhugaan baramte san garuu nama sanis hin dhabna. Ashama harka fuuni jirra jirtu bakka jirtetti nageenya waaqesniif haa baay'atuuf akkuma jalqaba irratti argitanii viidiyoo baay'ee nama gaddisiisuun kan walitti dhiifne jechuudha. Obboleettii kana jalqaba irratti haala inni ittiin ishee ibsaa turee fi dhumarratti immoo baay'ee tokko nama gaddisiisa jechuudha. Badii isaatiif dogongora isaatiif silaa kan dhiifama gaafachuu qabu dubartii kan ajjeechaadhaaf itti fiigaa ture jechuudha. Osoo mucaan kun isaan gadduu seenee isaan gargar baasuu baate mucayyoo kana ajjeesee oolee jechuudha gabaabumatti. Barattuudha ganaa mucayyoon kun nama barnootarra jirudha. Umuriidhaan illee nama wal madaalanii miti inni baay'ee guddaadha. Rakkoon qabu umuriin dheeraa jechuudha. Haa ta'u malee garuu ofii isaatii biyaansi nama waa beeku jedhamee nama yaadamudha jechuudha. Ijoollee qaba jechuudha. Har'a osoo dhala isaa sanarratti hojiin akkanaa irratti raawwatame waan hin jaalanne tokko deemee mucayyoo kana irratti gocha hin taane raawwachaatii ture jechuudha. Ofii isaatii barbaadee itti dhufee ofii isaatii gaafate ofii isaatii ishee jaalate jechuudha. Haalli jalqaba irratti inni ishee jaalala isheedhaaf ibsaa ture baay'ee tokko nama dhiba jechuudha. Nama akkanaa kana irra nama kana ajjeechaadhaaf itti fiiguu mitiiti jecha hamaa ija badaadhaan nama kana hin ilaala jedhamee yaaduun nama dhiba jechuudha. Jalqaba isaanii irratti garuu dhumni isaanii immoo baay'ee tokko nama gaddisiisa jechuudha. Mucattii kana ajjeechaadhaaf itti fiigatii ture. Dogongora isaatii badii isaatii maaliif osoo ishee waliin jiru biyaansi wanta isa ishee dura uumamedha. Garuu gargar bahaniis haadha mana isaa duraatiin gargar bahaniis ta'a hin beekamu jechuudha. Ammas immoo waliin jiraachaa jiranii hin beekamu wanti beekamu hin jiru jechuudha. Garuu isheen kana hin beektu. Wanti isheen kana irraa beektu hin jiru. Akka inni ijoollee qabu isheen hin beektu. Bilbila isaa keessatti akka inni ijoollee qabu barte jechuudha. Nama kana waliin waggaa 2 jaalala waliin jiraattee jirti. Waggaa 2 waliin turte jechuudha. Hanga waggaa 2 kanatti inni duuba maal akka qabu haadha manaa qabaachuu isaa ijoollee qabaachuu isaa wanti isheen beektu hin jiru jechuudha. Bilbila kiyya hin kennu jedhee ishee mormaa ture isaallee jechuudha. Maaliif iccitii bilbila keessa jiru gaafa bilbilli harkaa bahee yookiin miseeji san gaafa argite mucaan kun akka itti aartu ni beeka. Dhugaan jirus akka baramu ni beeka waan ta'eef jechuudha. Innaa akka inni ijoollee qabu kan isarraa barame. Inni garuu kanallee amanuu hin barbaannetu osoo miseejiin jiru osoo achi keessatti isheen ija isheetiin argitu amanuuf hin barbaanne jechuudha. Ani namni maaliif akka akkas kan kanaan mootu adduma ta'e sobni isaa jechuudha. Fakkeessuun isaa. Namni jireenya isaa keessatti jalqaba irratti waan hedduu dabarsee jireenya har'a jiru kanarratti itti dhufuu danda'a hin beekamu. Garuu dhugaa jiru walitti himaniitu waliin deemutu caala. Malee har'a sobanii nama kana nan dhabaa maaloon ta'a jecha akkas jedhu sun ani sirriidha jedhee hin yaadu jechuudha. Maaliif jennaan nama kana amma jalqaba irratti wal baraa yeroo jiranitti eenyummaa nama sanii osoo hin beekin nama kana nan dhabaa jedhee sodaadhee seenaa kaleessaa nan dhokse yoo ta'e guyyaa tokko nama san dhabuun koo hin oolu jechuudha. Kanaaf namni gaafa namatti dhiyaannu nama tokkotti dhiyaannu eenyummaa keenya dhugaa wanta kanaan dura darbes gara fuulduraa namni nuti har'a boru waliin jiraachuudhaaf deemnu sun hin turan oolan bula malee dhagahuun isaa hin oolu jechuudha. Gaafa dhagahee namni sun akka nu hin amanne nu taasisa. Nu amanuu hin danda'u yoomiyyuu jechuudha. Maaliif har'a waan tokko sobnee yoo jiraanne borus waanuma sobnee isa waliin jiraannuun itti fakkaata jechuudha. Har'a daa'ima qabaatee dubartii kana ishee sobaa ture. Ta'eeyyummoo badii isaatis silaa kan dhiifama ishee gaafachuu qabu deebi'ee ishee rukuta jechuudha. Kanaaf gaafa nama tokkotti dhiyaannu dhugaa jirtu itti himnee namni sun dhugaa jiru baratee
Yoo ni jaalatee ishee jedhee waliin itti fufe. Lakki hin barbaadu jedhee dhugaa jirtu itti himnee hin barbaadu yoo jedhee nurraa fagaate nutti hafuu wayya malee jireenya nama saniitis erga balleessinee booda dhumarratti kana jennee itti himuun baay'ee tokko ulfaata. Bakka wanta jiru abbaan jaalatee nama waliin ittiin deemuu danda'a. Kan jibbe immoo sa'aaduma sanarratti nama biraa hafuutii danda'a jechuudha. Sobni eessumaaniyyuu nama hin geessu. Yeroodhaaf sobnee namatti ni aanna. Garuu guyyaa tokko immoo sobni sun inuma namarratti baramte jechuudha. Keessattuu jireenya kun maaliif jireenya bultii isheedhaafis isaafis jechuudha. Har'a inni biyyaansi hin beekamu yeroodhaaf itti dhiyaates ta'a kana. Boru gaa'ilas waliin dhaabbatee jiraachuudhaaf ta'a hin beekamu jechuudha. Waggaa lama jechuun salphaa miti. Osoo eenyummaa isaa hin beekin jechuudha. Haasofsuunti isaaniitu bakka baay'ee tokko nama dhiba jechuudha. Jechuun maal jedhee akkan ibsu hin beeku. Jalqaba irratti haalli inni ittiin dubbachaa ture. Dubartii kana irratti waan biraa gara dubartii qaba miti. Teelegiraamiyoon seenaa koo kaleessa kan yaadachiisa maaliin ta'a. Dhugaan baay'ee tokko na gufachiise bakka tokkotti jechuudha. Osoo isheedhaan gargar baatan yookiin osoo isheen sirratti waan biraa raawwate maal sitti dhaga'amana na azzansiiste yookiin na gaddisiifteessa jecha akkana jettee kanaan miira keessa na galchitee jira jedheetu mucaa kanaan dubbate mucaa deebisee dubbate jechuudha. Akka fakkeessu achumarraa irraa beeka. Namni jecha afaanii namaan jedheedhaa fi namni akkamitti miira keessa gale jedhee boo'a. Nama dhiba bara. Osoo tasaa isheen sirratti dhiiroo biroo jaalattee agartee maaltu sitti dhagahama jennaan ni boo'ee namichi kun jechuudha. Boo'icha dhugaa miti garuu mimmaan hin boosne. Fakkeessiti kan inni itti jiraachaa ishee kana waliin jiraachuu dhiiroo ishee sobaa jechuudha. Nama qammasanii hin ilaalan namni itti dhiyaatamu kamiyyuu dhugaa namatti fakkaachuu danda'a. Dhugaa waan nama waliin jiraatu nutti fakkaachuu danda'a jechuudha. Dhugaa yeroo ammaa kana keessatti namummaa yoo alaala irratti jaalatanii hanga waliin biyyaansi hanga tokko gaafa waliin jireenyi namni alaarratti nama hin amanamini gaafa bultii keessa seenee hin amanama jechuun baay'ee ulfaata. Maaliif baratee jira inni alatti bakka godhan deemuu barateera waan ta'eef tasgabbaa'ee burus waliin jiraatan xiqqoo hin ulfaatas nama shakkisiisas jechuudha. Kanaafi bicha hanga danda'ame nuti nama gaafa alaalarra jirru jechuun gaafa bultii waliin ijaarrate hanga tokko dabarsinee nama sanii ofii dabarsinee kennuu irra of qoxxoomuutii qabna jechuudha. Bakka yoo waliin jiraatan dafanii gara gaa'ilaa waliin seenuu maatii isaa baruu akkasumallee gaa'ila seera qabeessaa godhachuudha malee yeroo ammaa kana keessatti maxxanaanaatti wanti jedhamu suni baay'ee ulfaataa jira jechuudha. Maaliif inni ishee dhiisee kan biraa bira deema isheen isa dhiistee kan biraa bira deemte jechuudha. Kanaaf bargis jireenyatti seenanii qalabatii yoo godhatanii qalabaxaas nanjii libbaa asiran jiranna qalabatiin qubeedha malee libbii laphee nama kanaa hidhuu hin danda'u. Haa ta'u malee garuu hanga tokko garaagarummaa qaba. Hanga fedheeyyuu yoo ta'e jechuudha. Maaliif gaa'ela uummata sana akka salphaatitti hiikuun xiqqoo itti ulfaachuu danda'a. Alarratti yoo ta'e garuu akkuma barbaade ta'a. Abbaa fedhe waliin jiraata. Nu garuu jireenya keenya nu balleessa jechuudha yoo namaaf amanamee hin jiraatin. Kanaaf dubartoonni nama boori shakka abbaa manaa keessan jaalallee keessan shakkaa isinin jenna bakka bilbila isaa baruu qabdanii sirriitti bilbila isaa baruu qabdan jechuudha. Bakka paasoortii bilbila isaanii yoo nu jalaa qayyara ta'e maaliif jenneetu ilaaluutii qabamaa jechuudha. Yeroo ammaa kana keessatti malee inni naaf amanamaadha inni na dhiisee bakka biraa hin deemu dubartii biroo waliin hin haasa'uun soba ta'ee jira yeroo ammaa kana keessatti hin amanina. Egaa namicha kanaatu hin amanina. Jecha afaaniitiif namicha boo'etu har'a dubartii kana dhumarratti si ajjeesu malee jedhee isheetti fiiga jechuudha. Ana kan na dhibu keessaa immoo gaafa isaan warra dhugaa baasee kanatti aaranidha. Sit akkas na godhetti dubartoonni illee gaafa dhugaan ishee bahee jechuudha. Akkasumatti akka sobee waliin jiraatu barbaadneetu fakkaate. Sit akkas na godhe. Usun si wal arguu baadhee jiraadhee akkas jedhan jechuudha. Dhugaa waan barameef bicha itti aaraan nama san deebi'anii jechuudha. Silaa gammaduu qabanii.
Maaliif sobamanii nama isa waliin jiraachuu irra dhugaa nama sanii baranii yoo waliin jiraatantu salphata waan ta'eef. Guyyaa tokko gargaatuun isaa hin oolu. Amma namichi kun ijoollee qaba. Haadha manaa qaba. Seenaa koo duraanii yaadachuun qabuudha. Maaliif jennaan har'a nama waliin jiraatu kana seenaa ishee dura darbeedha waan ta'eefiyyuu sila dhugaa itti himee kan waliin jiraachuu qabu. Biyaansi yeroodhaaf nan dhaballee jedhee yoo yaadee jiraate yeroo wayii keessatti garuu ishee teessisee haala jiru hundumaayyuu yoo ishee hubachiise isheen isa hubattee dhugaan jiru baramee waliin itti deemama. Namni daa'ima akkamitti dhoksa? Wanti dhokatullee jira bara daa'ima dhoksanii eessa naquufi buru. Hara daa'imti kun bara osoo guddatee abbaa kooti jedhee gaafa dhufe deebi'ee jireenya isaanii boora'uun isaanii hafuu jechuudha. Nama haasaka maaliif hangam namni suni akka nu dhoksee nu waliin jiraatu argisiisa. Namni dhugaa erga wal jaalatee wanta jiru walitti himuudha bakka dhugaa jirtu. Ifa baasee yoo walitti hime isatu filatamaa dhedheetiin yaadan jechuudha. Yeroo ammaa kana keessatti dhiironnis dubartoonnis qixuma wal sobaa jiru. Hunda osoo hin taane gimmaashin jechuudha. Dubartoota biras sobni inuma jira, dhiirota biras sobni inuma jira jechuudha. Garuu immoo hanga danda'ame dhugaa walitti himuutu filatamaadha. Har'a sobnee bira darbuu dandeenya. Soba har'a sobnee bira dabale kana boru garuu itti gaabbina, itti salphanna jireenya har'a jiraannu kanallee kan nu dhabsiisu ta'a jechuudha. Kanaaf bidiyoon kee kana fakkaata. Warroota dubartootaa bichaa gorsa gabaabduu kan isin gorsa jechuudha. Warroonni dhiiraa garuu hin dhaggeeffatan ishee bakka kanatti gorsa. Abbaan manaa keessan bilbila isaa paaswoordii isaa beekuu qabdan isin dhoksa yoo ta'e of jalaan deemu yeroo hunda akka isin argitan hin barbaadu yoo ta'e jechuudha. Bilbila san garuu akka tasaa yoo argite waan hamaa keessatti argite isaan wal hin lolin sana booda maal goota seete bishaan saafatti guuttee jechuudha. Lukaan sadiqa jettiin isa bira geessite bilbila san bishaan keessatti gadi darbita jechuudha. Sana booda inni illee fi shakku haati manaa koo lukaan ariqoo dhufti bilbilli saafa keessa jedheetu akka tokko taasise jechuudha. Kanaaf dafee bilbila sana argachuu hin danda'u waan ta'eef iyyuu namitti saniin gargar bahaa jechuudha. Siistema kana fayyadama warri dubartootaa.